بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرينك يا الإسلام وان تكدام سجبابة تكون دبرسو بربادي دام سنين دبرسو برباديس namni tokko namni arraan tana waan irratti walii gargaaru jiru namni khayrii irra walii gargaaru xiqqaachaati jira jechuudha. namni arraan tana hamtuu irratti yookaan sharrii irratti walii gargaaraa jira. ammoo rabbii maal jaa wata'aawanuu alal birri wattaqwaa walaa ta'aawanuu alal ismi wal udwaan. aboo jara keenya khayrii irratti waliif gargaaraa, khayrii waliif facaasaa ja'a rabbiin. feesbuuk irrattis khayrii waliif gallakkisaa, gorsa adda addaa sheer godhaa, quraana sheer godhaa jechuu waan nama fayyadaa takka sheer godhaa ja'a rabbiin. waan rabbi jibbisiisaa hundarraa fagaadhaadhaa ja'a jechuudha. walaa ta'aawanuu alal ismi wal udwaan. aboo badii irratti waliin gargaarinaa ja'a. gariin namaa rabbi naaf isaanillee haa qaceelchu inumaa hedduu namallee dallansiisa. rabbi dallansiisuu dhiisi, garuu waa sadii beekuun barbaachisaadha. sanumaafuu gaa jecha namaa beektaa wanni jaan hin jirtu. osoo waan sadeen hin dubbanne gariin namaa hedduu nama barbaadeeti suuraa nama sheekaafaa barbaadee suuraa sanirratti isaa hajjii keessa jirufaa, isaa masjida keessa jirufaa, yaa subhaanallah sirbarratti hidhee erga jechuudha. maalayyaa namni kunkaa tanaaf bar haadha manaatillee yoggaa filatan kaysaafuu waan nama fakkaatu filachuun gaariidha. waan nama fakkaanne filachuun gaarii miti. maaliif haadha manaatis yoggaa filatan tadiin qabdu iimaana yoo qabaatte rabbi sodaa qabaatte filachuun hedduu nama hunda fayyada. ta iimaana hin qabne yoo filatte garuutu suurmatee faa yoo atis sheeka taate suuraa tee walitti qabdee sirbarratti hiitee si ergiti yookaan waan hin taane takka siif sheergooti gama keessatti ergiti jechuudha. khayrii irraan harkattu qaalii jaarsaa godhuu dhiisii kabajaa isaatii fi waan inni ta'e hin beektu jechuudha. maaliif tanaaf rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa'ee fuudhaa heerumaa keessatti illee waa afran isiidhaa dubbatee tadiin qabdu filadhu jeemaayyii irratti jechuudha. diin kun barbaachisaadha. dhiirattis dubartiin dhiira diin qabdu filadhu ni jeef waan akkanaati jechuudha. maaliif khayrii akka isii facaasuuf akka hamtuun facaafneef. tanaaf rabbiin dubbatee maal jaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dubbatee maal jaa in ja'akum man tardoona diina. namni diinsaa jaalattan ka amala bareedaa qabu isinitti dhufu isin abboottiin itti heerumsiisaa je'e jechuudha. wanni kanaatun akkan arkamneef akka namni sharriirra waliin gargaarreef akka khayriirra waliif gargaaruuf jechuudha. mee oggaa ati faan sheeka taatee fuutee gaabulti jettee wanni kanaatun sharriin namni khayriirra sin gargaarre tokko si dhufe ka qaaliin goone si dhufe yaa musiibaa kanaa wajirti jechuudha. rabbi nama hasattaru nama keeysaafuu maaliif sheeka jette hoo jette namni tokko dura mana isaa keessa qulqulleessuu qaba jetturraa hin je'e haadha manaa ta'e imaana qabdu yoo hin qabaanne mana isaatillee qulqulleessuun itti ulfaata jechuudha. yoomiyyuu taanaan ilmaan isaatuu diina irratti guddachuun ni jabaata yoo haati manaa jalloo taate, yoo haati manaa ta khayrii hin qabne taate jechuudha. yaa subhaanallah. tanaaf rabbal aalamiinaan wata'aawanuu alal birri wattaqwaa walaa ta'aawanuu alal ismi wal udwaan jedhe. aboo jara keenya hamma jirtan khayrii irra walii gargaara, dilii irra waliin gargaarinaa jedhe. namoota tokkootu jira amma waan kana yeroo hedduun dubbadhe maas hiriyaa oggaa qabdu gurubbii feesbuukaa tana keessa nagalchi je'eeti gurubbii irratti erga. yoo gurubbii keessa galchite warra qunnamtii godhu barbaadeeti achirra sheer godha. tanumarraa haquunu yeroo hedduu musiibaa takka jechuudha. yeroo fudhatti jechuudha. itti naquudhaaf maqaan isaa islaama yoo laalte Muhammad, Ahmad, maa Ibrahim woo makkanaa kana jechuudha maqaan isaa. maquma gartee kaani jiraa miti maqaa nama islaamaa tokko gartee Abdurrahmaan, Aliyyi, Maali woo makkanaa kana maqaan isaa. hujiin isaa garuu waan biraati. subhaanallah. yaa rabbi nama hunda qajeelchi. rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhan man dalla alaa khayrin kafa'ili. namni khayriirra nama qajeelchee akka nama ifii dalageeti jan su'aa barkata jechuudha. maaliif nama tokko khayrii yoo gallakkifteef yoo khayriirra qajeelchite su'aa rabbiirraa harkatta jechuudha. tanaaf obboleen keenya mee warreen gartee Facebook irra jirtanis
warreen gartee Facebook irra wal agartan kun hawl geessanii jirtan kun yaa abbaayyi Facebook keessan kana qulqulleessaa osoonii fi Facebook keessan sharriin irra jirtu ruuhee yoo isin keessaa baate khasaaraadha namni waan isin gallakkiftan kana laalu khayrii yoo taate sawaaba isinii deema yoo sharrii taate dilii isinii deemaati tanaaf obboleen keenya rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jee man sanna sunnatan hasanatan falaw namni kharaa bareedaa tokko namaaf kharaa godhe sawaaba qaba sawaaba namni san dalagullee qaba ومن سن سنة سيئة خراب دا نمني خراغوري أكسمت غرتي ديلي قب ديلي نمني سندلا غوري سر تجري تجچو تناف ربها صدانو خرا ربها ديبنو أبو يا شمرن كينيا يو ربين غرتي نما غرتي إيمانك أبو جل سنجراچي سي خرمن دي موجي ديما يو نما جلاتات سلاوت دياتنا دا نما إيمانك أبو فلدا أبو تسل مديرة دبرتي إيمانك أبو أرر إيغلي لالدو تغرتي سوراف تيفا بربادي سربر رهيتي gartee waan gartee suuraa sila hajjiitii fi maarreefaa kan jiraami waan akkasiisan arrarraa eegalii harkarraa hiqadhu silaahuu qaceeltee wanni qaceelu waan jirtuti rabbiin sii banee jira arraboota sadiin qabdu malee fuudhiin jaa warree waan akkanarraa nagaafattanis deebisaan kiyya kana jechuudha dubartii diin filadhaa laalladhaa ta imaana qabdu ta rabbi sodaa qabdu ta salaata waajibaa dhiisi sunnaarra sii gargaartu ta haraamirraa si dhoorkitee khayriirra si qajeelchitu filadhu أتيس دبرتي إسلاما خير السياجو خامت الراس دورك في الأردو يا رب نوكا تيلتي هذا والله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين